fuudha yoo isinitti dhagahamuu baate akkuma argaa jirtanii irdaataa kanaan isin barbaada dhugaa waaqa lafanni tokkichi dacha'ee as keessa hin jiraatanii hin yaadina. Ila koobichaadha kan nama tokko hin qabu inni kun isaan nan uffadha jedhee fuudhe kan reeffa ta'ee iddoo biraa taa'u akkana isinitti nagarsiisu ganaa dhagaras tokkitti kanan barbaadadha jedhee kanan fuudha jedhe dachaasee miti amma fakkeenya kanan fuudha jedhee innan barbaadee ishii fudhachuudha jedhu muluutu komadiinoo keessatti akkana komadiinoon meetira 20 turte karaa tokkoon dheeressoodhaan kekkeenyu keenya allaaqadhaan yookiin immoo isatti fannifnuuni jechuudha isa kanaan karaa tokko immoo gimmaasha feesaa keeta gimmaasha hana ammanuma meetira 20 uffanni koomee shaanxaa keessa jiru shaantaan torba muluun tokkittiitu asoolota qabaman immoo uffata koobichaa qaba kun amma kan ijoolleen qabu kan faayisaan qabu kan nama tokkoon qabu dhugaa waaqala ilaala maalaan godha torbee tokko fudhatu kan hin dachaasee uffata dacha'ee eeji fudhadhu akkatti hin dandamaa koo nyaadha komadiina ulan meetiriinu yoo ta'e iddoo kan ammoo meetira 50 meetira 60 goona jenneet bar iddoon ishii ga'uu didde dura kanatti meetira 20 binni inshaallah mee waaqanaa kadhadhaa sira'aatan komadiinoo ulan meetira 50 hojjechiisee kaawuyyaa iddoo kaawuyyaa godhee uffata koo sira'aatan akka fudhadhu dhugaa waaqa uffanni nan sobee ofitti gadisuun guuteera isa kanaayyuun keewwanna kun akkuma argitan ani amma kana yoon dachaasee oboru ganama akkasumatti deema maaliin godha malesaa wallahi har'a tokko fudhachuu nan galabbata boru tokko dabalachuu nan galabbata guyyaa shanaffaa kana kan qaanca uffata ana caala namni dachaasu dhugaa waaqaan jira jedhee yaadu gizeedhaan hin dachaasa dhugaa waaqa gine bakka aariitiidhaan uffata tokko dhabe taane muluu haadha ishee waliin maka yeroo ol kaa'u bar uffata hundumaa waliin kaa'u kana teeraa karaa tokko surree karaa tokko taayitii karaa tokko garuu wal harkaa rukuta akkasumatti waan hin fidin waanuma dhiphoon jibbee garuu waggaa 3 keessa lakkoofsise yoo durii yoon jedhe dura akka kanatti kotota hin qabu kaa jiran jechuun otoo gaaliyatiin galee kotota amma kana hin godhatanii yookiin immoo waan ta'e garuu ismaa dhugaa waaqa baay'ee tokko ulfaata amma nan dachaasa'ee gadi guuree yoon karaa isaa argee yoon akkaataa isaa argee wal xaxee jira surumaa diigamuu guddina ulaa kufiftamu yaa ilaa zirra asirratti kufti sirkaataa isaa qee akkasumatti akkana keessan jira dhugaa waaqa ganama iddoo ta'e warra du'aan deema jedhee shaarbii barbaaddachuuttan kana hundumaa haarii gadi naqee deemee jechuudha deemee dhufeessa sukkaayeen buna dhuge maal jettu si falasaa natti hima yesus uffata barkuun himee kan inni isin jedhee nan uffadha gawana keessaa fi naa tokko tokkotiin ba'udha godni ciciisu bar lakkoofsa qabu shaanxaa keessaa gadi fuudhee beeku gadi fuudhee kana takka uffadheen beeku alaalaala akka warra rabaatti uffadha jedhee bitee kuno isaa qeessu keessa deemte wayyoo kobbuus mucaa inni yina sagaleen galchinaas keessa mucaa isa keessa deemte otoo bu'ee lafa rukute lafa naa kaaye yookaan immoo heegi biraan socho'e otoo naasa'uu nan irraan fadhani kaameraa tollaalu ilaala kana yeroo sargii ganamaa millaashi minaaminaa innaa sana bichaa guyyaa lama wanta ta'e wadda sana booda guyyaa tokko hin kennu laal akka jirutti jira dhugaa kana afurmoo waan ta'e jira asum keessa iyyuu jira alalaal kanallee nan keedha rakkoon qabu kaawwatama shaarbii kana barbaadu jechaan akkana godhee jechuudha so kanallee keewwadhe gurraacha isaatiin kanallee baay'een keedhinnaan deema
gurdiidhaan bijaamaa jalatti jechuudha. Baay'ee nama barbaachisa kun. Baay'ee isin barbaachisa. Qumxaa biratti kun isin barbaachisa. Naadaan fa'iiti akkatti namatti tolu. Bijaamaa jalatti. Deessee ganaan sana qumxaan keewwattu warri istiishii qabdan fa'i. Isiniin ajachiisan jarrumti. Kaawwadhaa isiniin jedhan waan ta'eef. Mocaan hin kufa yaabbilee koo. Nalaan tawaati maali yoo kufe oo maalin goota. Mana dubbifta kaamera keessaatti. Biyyeessuusum. Lafa kaayyannaan baata ta'a dhiisee na laala mucaan achiisoo barra. Gizee afur kufe mucaan sofarra. So istiishii warra qabdaniin uffatamu waan ta'eef yeroo sana guyyaa 2-3 illee amma ta'utti isinumaa sin dhukkuba bakka sobuun maal godha. Sanamni waan ta'eef fudhadhee dhaqaa naaman jedhee odeessii jedhee jedhu namni akkatti keessatti hin qabdu istiishii hin somnu jechuudha. Noormaalii warri da'ee warra akkasii sirriidha. Garuu waan taateen qumxaan keewwadheetti sarara isaa sanatu madaa keessan tuqa hodhaa. Kanaaf kaawwatama guyyaa 5-4 fa'i baay'ee kanuma kana keewwattu jechuudha. Yookaan immoo tuuttaa sooftii ta'e wayii gadi buttanii keettu malee isa dhugaan isitti magaala. Kanaaf kun isin barbaachisaa jechuuf hinnaa sana. Ta'een adda baasaa jiisii dandeemmoo tokkuma keedheen beeku. Jiisii surree. Keedheetumaan beeku. Barananii sakaan galchee sakaan gadi fuudhemmoo shaanxaa keessa. Kana booda afeera miti ijoo uffata citaa keechuun baay'ee binnati dheedan akka jilbarraa faashiniidha. Keedheen beeku garuu ani baranan immoo isa bijaamota deebiseen isa kana gadi fuudhe garuu mudhii sanatti ta'u naqabee jira. Xiqqoo dabalee karaa mudhii waan ta'eef nan keewwachiisu garuu injijjira jechuudha akka kanatti. Kanaaf amma ka'eeni wanta ta'u goggodha malee hin taane. Shamizoota kuni. Shamiziidha. Shamizii mirtiidhallee yoon. Shamizii kana too irratti argitanii birrii 1700 maal jedhu amma too shaangulliitirra isin gaafattanii jechuudha. Surree ganannaa bareedinaa keewwannennaa qaccii mudhii qallaa hedeganii. Ilaala. Kanatti tata'a kun. Ayaa Yesuus jedhani. Ashti koot. Amma ka'eeni gargar baasaa jechuudha si fuulduratti. Saamu zimjeeka. Saamu. Saamu. Ilaa waan sin jedhanii jarri isaan as keessaa. Zimjedhii. Injeeqin maartaa. Uffata ishee yaadachaafattu jedhanii. Maartanii. Uffata ishee yaadachaafattu. Injeeqini. Mucaa kana injeeqini maartaa. Haata. Kooti mirti ishee fidadhaa. Faashinii. Kooti akkana kana fataatanii jiinsi irratti keessa kooti naqaa jedhu isaan fidadhaa. Kooti. Bakka faashinii maal fidadhaa kooti. Kooti fidadhaa. Dhugaana biyyatti baay'ee na dhiphisa kootiin. Innaan qorra biyya keenya waan ta'eef kootiin baay'ee na dhiphise. Ishii kana asiin bite kana bara ishii kana nan qaqqaba garuu ani gin kootii achi fidadhaa jechuudha. Ishii kana asiin fide kana achumaan fide. Unduma garuu kanas achumaan fide. Kootiin kun bareedduudha. Qalamii girgiddaatu na jalaa tuqee gizee baay'een deema irraa bahuu didee roozii girgiddaadhuma sakan. Xaalli waan jettee wayii ofirraa qabdi. Gin namni waan biraa nama si'a lafa jedhu kaawwadheen bahuu siniin jedhaa. Bakka waan faashinii wayii lakkana na